xiqqishoo daangaa hawaasa keenyaa safuu kabajaa Inda gama ya shagayya. Xiqqishoo jameesi bilbilee. Kophaa jirta moo nama hojii jirta? Kophaadhaan jira. Waanuma miidiyaa irratti dadhaba'u tana jecha sitti bilbilee. Akka abbaa tokkotti egaa waan gaariillee hoggaa dhaga'e numa gammadaa ammoo waan hamtullee taa isin tuyxuu fi waa'u faayidaa isin hin qabnellee yoo arge anuma dhaga'ama akka nama tokkotti. Waa'ee hankee hamma ajandaa godhanii miidiyaa irratti deemaa jiru kanaatu xiqqishoo natti ulfaate. Turtuu guyyaa lama sadii dura telefoona kana barbaadaa ture. Namuma irraa fudhadhu na dhibee nama wajji wal beeytanii fi kanas hin beeyne ammaati akka tasaa nama tokko bira dawwalee akkasitti amma si argachuu danda'e. Waan ani si kadhatuu fedhu namni waan dhoyfatu qabaa, waan maatii qabaa, waan hamba wajji qabu qabaa, waan ammoo ummata wajji qabullee qabaa. Waa'een maatiidhaa hanga fedhellee ta'u abbaan ufumaaf qabaata malee waa'ee maatiidhaa nama tokkollee namallee dhageessisuu nama wajjillee qabu kophaa qabaa. Wanni amma deemu kun namni wal jalaa butee ajandaa godhee namni khayrii deemu fi sharrii deemu hundi isaatu dubbii namaa akka dubbii abbaan qabnetti dubbii namatti taphatuun xiqqishoo bareedaadhaame. Ani amma akka waliigalatti waan si kadhatuu fedhu waa'ee keetii fi maatiitii warra keetii waa'ee kana miidiyaa kanarraa silaanaa buuftee jechuma si kadhachuu deema waan birootiin namni xiqqishoo miira keessallee wal galchaa namni kun akka malee wal godha ilmi namaati. Mee waa'ee kanaa fi maatiitii warra keetii kana miidiyaa kanarraa naa buuftee jechuun manguddummaa si dhufe manguddummaa si kadhachuudhaaf. Alla magan manguddummaa tan teeyoon keebaliin teeyyuu tan keebala sheekan. Abbaa feetetti illee himuu dandeessaa waan sheekan na dhaabee karrarraa ka'ee dhaabbadhe jechuullee dandeessaa sunummaa dhorkaan hin jiru. Abshira sheekayyaa. Maane garaana nyaate dhugaa rabbii yoo feete halkan sadii ani xiqqoo malee tiyyumaafu miira wayii keessa seene garaana nyaate adeemsi sun naaf hin taane. Wanni ilmi namaa dubbii namaa namni hiyyeettii godhaanii beeyta. Dubbii tee hiyyeettii fakkeessanii namni akkas xiqqoo guddisee firii gaara godhee abbaa kubbaa akka jaan ta'uun sunillee xiqqishoo natti hin tolle. Sheekayyaa. Ati amma rabbitti haa tolchu maatii teetii wanni si kadhadhu aduu hanga dabre malee waa'ee maatii teetii miidiyaa kanarraa akkatti buusan ni beeyta. Miidiyaa kanarraa buusi nagaa rabbi sin jidduutti haa godhu. Sheekayyaa. Akkasnaa godhi baabaa kiyyaa tanuma si kadhachuu si dhufe. Sheekayyaa sirriitti ajaja keessan narraa wadhaa anis tokko waan natti mul'ate tokkoon isinitti himuu barbaade. Gama biraatiin akka hawaasni kun viidiyoo tana mummuranii hawaasni isin dhagaa gama peejii keessaniitiin dubbattanii anillee waadaa tiyya isa galfadhe tole naan je'e isin immoo asitti ilmaan koo ammaa waan kana naa dhaabaa namoonni diinitti taphataa jiran jecha rabbiitiif jecha rasuulatti taphataa jiran
miira keessa naaggi galchuu keessa inumaa san bira kutee jecha naannaa faanii baate warri kiristaanalleen itti fayyadamaa jiran jechuudha. Kanaaf akka waan san hin goonu ijoolleen ajaja keessan dhageesse namni irra guddaan ajaja keessan dhagaa akka waan kana na dabarfataniin dhaamsa isinitti dhaammadha. Ani galgala kanarraa kaasee dabartaati atumma akkatti waliigalee kana godhiitan teechumadhaafi Numa aniti yahuno amarra khasi uno damsa ke kana mijartitti le gama be irati nammo hawasan anamma bakkati qalbina kamare itina chabte jira miyon tun gara islamum mara do te gara manta islamum mara do te yo dandan hawasin akkanatti narratti dulu miti nachina dabbatani na gargarani akkana miyon tun wal bira dufne na gan qalbi takkan din kana barti fadde o gaw din kana barumsa ittifu akkana ko isan ko kana dabarsa abshir khana ummatanaatu itti dabarsa ya sheekh yangan ma qofan sirra barbada laman kadurani hasaw yakkota kadugongora narkabe qala ar-rasul jari sheekh hadith ar-rasul amma kasanit baban jabal hadith ar-rasul dubbat bakkatanit musibanat dewa jirte rabbu bajaba kasan irratti dubbarra daba jani debi amas jejjar rasula jejja karan jannata karana magezu jan satanis umman kristana itti fayyadama jira akka ittiin fayyadamne dhaaba isallee amaana waada galchisiise tattan jira yoo dandeessan gargaaraadha akka maatii miyyoon tun qilleensa kanarraa galtee isa anuusa miyyoon tun naa bira jiraatte wallahi olbee hin faarsu guyyaa tokkon hin faarsu guyya tokko rabbiin naa bira agaadhani amma dhaamsa keetii dhaamsa baabaa kiyya fudhadheen jira arrabooda waa'ee miyyoodha achirratti olbeen dubbadhu waa'ee diinii malee arrabooda تواداتي يوادات تيدي سيسي جرا أبشر إن شاء الله أنقر قلقل قم بوداتي نادو بدار دي يودن دي سننا قرقارا عدي دي وغاو قرقارا ميود رجل شابي wanni suni xiqqishoo daangaa hawaasa keenyaa safuu kabajaa waa hunda bira xiqqoo dabartee waan akhlaaqa yoo adabaa fi naamusa islaamaa birallee dabartee wal tuttuquu fi xiqqishoo afaan keessa wal dhaabbatu ijoollee teenya jidduu fidde